Yeroo nageenya jaallu waaqayyo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyya jirtu fayyaa nagaa keessanii ani bileetiin keessan nagaa kooti galata waaqayyo isinii jira baga jiraattanii hordoftoota kabajamtoota obboleewwan kiyya obboleewwan wajjin dhaladhe caala kanatti taata dhugaa isiniin jira obboleewwan kiyya jirtu jira galata waaqayyo bileetiin keessan nagaa kooti arramoo maal goodaa keessa qabdiin jedhina manni kiyya xumuramee lakunoo irrisaa kunoo dhumataa jira irrisaa kunoo isin jedhu qorqorroo bichaatti bahuu taate kana booda maskooti manyataa tokkooti kunillee maskooti manyataa tokkooti dhumate biimeen jedhamu wayii gubbaasaa jechuudha wayin immoo afaan oromootiin mana citaa yoo jaa'u kan qorqorroo kana jaarru dimdimaa ta'e namatti sun dhumate isiniin jedha waaqayyo akkatti na gargaaree kunoo dhumatee jira laalaa isiniin jedha waaqayyo sun eebbisu lammi ijoollee wayii akkanaan jedhani Adara warra mana kana ijaaraa jiru lakkoofsa isaanii naa kennamnaa jira lakkoofsa kennuuf yemma wanti eesh bakka mucaan mana ijaaraa dhusa kanadha warri lakkoofsa bilbilaa sana gaafatte siniin kennaa sirraa qaben jira siniin barreessaa azala eesh ay qabeera dhugaa sirra jira in barbaadu taana sitti qabure kabira kunoo bakka lammii nama hojjetaa miti lammii jechuun furumaas maan fira sinii ta'a hojjechiifachuu hin dandeessu mucayyoon adaraan haan jette kunoo lakkoofsa isaa siin kenna inni isa kanadha sumarraan hin dubbiftaa yoo inni inda'u lakkoofsa kee yaadaan dubbadhume waan barreessu baaddeen duwwaa sagal 14 22 mucayyo lammii asgorii yoo immoo tacheette waltatachi hin argatta adaraa kanaan jette kunoo itti lakkoofsisaa akka jaalala kee adaraa naan jette betta akkatti jaarsifachuu dandeessu kunoo ankoollee kanarraan ga'ee jira xumuraa jira akkatti inni bareechee agartanii isiniin jira bakka addisiin laayikii godha addisiin sabskraayibii godha warri turtan immoo laayikii godha sin jaallanna isa kanas ergachuu dandeessu innis wajjuma hojjeta miti lam inni illee lakkoofsa bilbilaan qabu hin danda'amu sarraa hin argattu lammanni immoo warri lammiin gurguramtii miti lafti xiqqashuun as jirtu kun yaan obboleessi kee biti sun gurgurameedhaan bukkeetti kanaan eeshi warri immoo anis biraa deemuu hojjetaa miti eeshi nan deema qo'an bishaan wayii fudhachuudha qada akkatti mitee warri lafa bitaa minaan jechaa turtanii kunoo lafti laan mana kee bukkeedhaan argama warra jettan kunoo lafti xiqqoon tokko asin jira kun bitamee jira garuu irratti ijaarameera xiqqashuun kun immoo abbaan kanaa lammi kaleessa gurguruuf gaafachiisaa ooledhaan garuu gargadiiti ilaa iddoo dubartiin sun deemaa turte argaartu manuma kiyya bukkeedha jechuudha warri hin argama minaan jettanii kaartaan qabu koottaa 300 sinii binnaa heeloo jedhaa sumarraan isiniin jedhaa kaaree 200 jechuudha kaartaa sanitti itti baafata inni irra deemaa jiru kunillee barrii kan koo fuuldura jechuudha balballi lafti kun warri na gaafatta suni hin argattu hin bitattu jechuudha bukkee kana amma ishiin kunillee gurguramti ta'e hin beeku ishii marga qabdu kun garuu hin gurgurama jechuu waan dhagayeef kaleessallee namichi nan gurguradhadhe nama gaafachiisaa oolee naan jedhan kanaafuu nageenya waaqayyoo isinillee haa baay'atu anis immoo jaarsisaan jiraachaa hin jira harka waa dhiiguun ishiin haftu asitti hin dubbatiin kiyyallee miti kun hin laalina kun mucaan ijaaraa obboleessa isaa bitee yaareera jechuudha ila ishiin kun hin gurguramte jechuudha argitanii ishee oolaan dheedduu kana asitti yoo akka ishee isin gargaaree kiyya immoo laalaa manni irraa fagaatee kan inni bareedu hin bitattu isiniin jedha iddoo dubartiin kun deemaa jirtu lafadha jechuun gurguramuu fi kaleessa dhoofsisaa gabaa itti barbaadataa ooleedhaan namichi kaleessa gurguruudhaaf indaa obboleewwan kiyya kana isiniin jedha anamma achi dhaqee jira har'a qorqorrooti irratti naa baase inni kee garuu har'a qorqorroon irratti ba'an jiru har'a kun akkuma argaartan barandaa san xumuraa jiru kan kiyya kun ammanaan ga'e kamanni kiyya waaqayyo na gargaaree ijaarriin isaa amma kanarra naa ta'ee isiniin jedha waan barbaadan gaafachuu dandeessu mucayyoon natti soofaa na gaafadhatte immoo waaqayyo na gargaare booda nageessii gaafadhaa yeroo gabaadde asitti hojii baay'een qabaarra nagartu sunan agarsiisa inni addaatu kun immoo garaa waaqaati maal seenaa akkanatti isinitti agarsiisa kanatti ilaala kiyya manni isaanii jechuudha garuu kunootti faafrikaan bukkee isiniin jedhu agartanii citteettii mana xiqqattu tana tun taane soolaaru kanas immoo namatti ijaaraara kunoo gibbiin akkatti naannee gabuusuun immoo mana horiiti jechuudha wayin manooraa namaati aannantu keessatti jira kanaafuu maal isiniin jechuu barbaade abbaan bitachuu barbaadan dafaa na bilbilaa kunoo gabaan itti
barbaadamaa irranii kaartaa kan hin qabne kuma 300 hin bitattu jechuudha. Koomintiin odoo hin taane akkanatti isinii deebisuu barbaade afaanii. Kaartaa kan hin qabne birrii kuma 300 hin bitattu. Kun amma fakkeenyaaf kan irraa deemaa jiru kana fa'aa bukkee kana fa'aa maaliif kan koo kana waan ta'eef kunoo kan koo kana hin dhabu kan ammoo abbaa kana nan gaafadha jechuudha. Abbaan kunoo kan irratti ijaaree jiru kuni bukkee sanaan itti dabaladha jechaadha. Duubarraanis immoo gurguruufidha jechuudha. Kanaaf akkana isiniin jedha waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa. Amma gara qabbanaatti siqee taa'ama manni ani qorqoorroon irratti baasee dhufe. Warshaan kun immoo aannan isin jedhu bishaan isin jedhu hin beeku warri tachikee argatan hin beektu mana kiyya fuuldura jechuudha. Wayin immoo kunuma gadi bishaan irra deemaa jirtu as na dhoowwa malee aspaaltii dhumarraa iddoo waaqayyo nu gargaaree ni bitadhee maabiraatiinis illee hin jira qotaanis gashachuu waan barbaadan gashachuu hin dandeessu. Bishaan immoo kan harkaa ammoo qabu iddoo kana jechuudha waan isin garramu. Isaan dhugaa waaqa bishaanii dura gaarii waraabsisaa ture sun mucaan irra neelaa dhukkubsate hin jiru warra ollaa karadhee bishaan immoo qabu kanan beektu. Bishaan kana waraabbadhaa olee ka'ee isiniin jedha. Achumaan dachee magariitu isin agarsiisaa bani. Kunoo bishaan kan hin beektudha yaada kunoo kan moo qabu sana warri beektan hin beektu. Inni abboleewwan kiyya kana isiniin jedha. Abboleettiin kiyya isin jedhan dadhabe. Qabbanan taa'amee mana koo irraa gasiqee mana kiyya kun isinitti mul'ata jechuudha. Sun isinitti agarsiisa. Isinii galee manni kiyya dukkanaa garuu. Amma kana fageenyi aspaaltii irraa jechuudha. Amma dhaabadheeruu fi amma isin kaameraa keessatti argartan qofa. Manni kan walakkaa kanaatti argitan iddoo kana. Iddoo qofa koo isinitti agarsiisaa jiru. Zuum gochuun nan sodaadhe ilaalli daalaa kaameraan koodhe. Innaa amma kana bichaa fagaate intiniirra. Aspaaltii irra. Aspaaltiin immoo kunoo itti na fuuldura dallaa kana dabarraa aspaaltiidha jechuudha. Aspaaltiidha jechuudha. Innaa sinan jaalladha waaqayyoon koos na eebbisuu. Warri turtanii eebbifamaa laayikii naa godha warri aaddisii sabiskiraayibii godha. Koomintii illee na barbaachisa naa barreessaatti nan bashannana. Nan dubbifadha. Garuu nan arrabsinaa warri na arrabsitan immoo. Arrabsoon jaalladhu isiniin isin arrabsuu farda isin dannabsu nan arrabsinaa. Asumarraan immoo mucayyoon een gaddaa daakiyyee maaltu nyaataa abbaa manaa fi haadha manaa moo ijoolleetu nyaata gaafa isin gaafadheen ture argatteetta obboleetti daakiyyee ta'uu barteetta. Lammanni immoo haadha manaa fi abbaa manaa nyaata sirrii kee jette naa godhe caamman dhugaa qamiillee waan ta'e. Kun ollaadha beekumanas taa'uuf maaliif qabbana kanan barbaade. Daakiyyeen sirriinumaa dhiirsaaf niititu nyaata argatteettan siin jedhaati. Waan baay'ee sin jaalladha dhugaa baay'ee sin jaalladha isinuu baay'ee bareeddu. Ani caccabduu kan odoo hin taane isinuu baay'ee bareeddu. Maaliif isin jedhe beektu mana madaamirtu ciraatii keessan dhiqachuu odoo hin taane inni dibattuu hin babbareeddu. Amma tokko saaba hin qabdan amma ta'ee ta'uu akka kana saaba hin qabdan akka koo innaa isiniin jedhu sin bareedduudhaan bareedduu jechuudha. Na caala bareeddu eebbifamaa sinaa eebbisuu waaqayyooni. Waan tokko nagayina waan isaan isin xalbaan hundumtu raqasa. Bishaan leetirri 2 kun birrii 30 argitanii dhugaa gooftaa birrii 30 hin bitadhee kee leetira 2. Isinii galee omtuu adda abiddan buufne. Udaan isaanii nyaatan warra soba. Naaf qarshaashi. Kennaa omtuu adda akkanatti maraan aspaaltiin kun argitanii kanuma mana kiyya bira. Omtuu adda akkanatti kan abidda buuse hin jiru. Kun bishaan kun birrii 30. Waan numti birrii 5 bitatanii nyaatanuu jira waa isin garramu suuqii daarra nagarrame dhugaa gooftaa. Waan ta'e daaba qoloon beektu miti. Naaf qarshaa akka ijaa jiru nan beeka makiinaatti dhiyaadhee waan hin jiruuf. Anis immoo isinitti ijaa nan jira. Iifama isiniin jedha. Obboleewwan kiyya isiniin jaalladha dhugaa gooftaa. Ani obboleewwan koo caala isin jaalladha maaliif beektu? Koomintii keessa yerootti natti tolaan nan kolfaa dubbisee warri waan jettan hundumaa isiniin jedha. Qaama isinitti ofin agarsiisa isinitti. Ani immoo kana isinii fakkaadha. Dadhabee garuu nan laalina bishaan waraabaa oole. Har'a gaarii nama bakoo waraabeen dubbatiinaa isiniin jedha. Bishaan jarkaa tokko lama isinitti fakkaatina barmeelii tokko darbaa waraabaan oolee isayyuu nama karadde warra ollaati. Abbaa salaamuun beektu afaan koo moo afaan koo akka koo carraa qabaattanii moo warri dubartoota. Ara baxaarii dhuguma isin jalaaf jechuun miti. Abbaa maaloo boris salaam beektu kana dura isinitti miiraccitii koo afaanuma tolan afaan tolanii maal jedhu yookaan immoo yoo malaan bishaan waaddu seedan sana. Mana warqii dhaqee akka warqii nasa birrii tola hojjechiifadhee galee hin beektu birrii doon kaffalii warqii
na hojjedha maal abba kana soo sin raabite gaasheen jedhee jaarsa sodaadhu sana beektuuti argitaniitu viidiyoo irratti gaashee na hojjedha manii kana soo nan bite istaayidii naa godhaa kana moo istaayidii naa godhaa anoo kana sin caqacaqne hin jireen muudhiidhaadha kanatti afaan tole hojjechiifadhe maaliif sin hin jedhee manuma kiyyatti dhiyoodha bishaan kuni garuu waraabsisanii jedhanii sodaatanii amma ammatti laga fagoorraan bitaa ture bishaan laga fagoorra jarkaa tokko birrii 20 akkuma kana dura beektanii viidiyoo immoo ganaan sinii hojjedha waa'ee manaa birrii meeqa akka fixee maal akka ta'e gatiin humnaa waan hunda isaa xaqallil godhee dhugaa yoo tiraanspoortii as dhufuufani baase alatti waan hundumaa siniin herreega otoo tokko baddu tokkotti darbe dhiifama maaliif siniin jedhe beektu akkuma namicha sanaanii gaasheen na hojjedhaadhe warqii tola hojjechiifadhee kan ammas immoo jaarsa kana nama baay'eetu sodaate namicha si bishaan waraabsisu irraa kana dura doshii waraabbattee as kee abaartu harkaa gannaqanii harkaan harkaa darbanii gaashan jedhan naannaa kana ani garuu nan beekanii harruman arge gaashee maaloo boroo hullaa sinii ta'a abbaa bonaa taatu abbaa bakka yoo waa balleessina gorfattu abbaa bishaan waraabbadha kaa abbaa oromooni yoo bishaan dhugnadee walitti deeme aannan walii kenna jedhan biti jechaala walitti seeregaa kan carri beektani waan godhe jireenya Oman dubbanne immoo maqaa koo tigistiin jedhuun kan warra qomcootaati miti tigisti I'm so sorry tigistiin jenneeni haadha birriidha miti maqaan koo ani biyya maatiin koo beekan haadha birriidha maqaan koo yookaan immoo hawwii jedhaan waamaa maqaan koo kana na jaarsa fagaa gede oggasu jennaan eshi bakka arra bichaa waraabadhu naan jedhe garramamanii warra mana hojjetan nuti sodaanne warri dhiiraa yoo tamitti nadhee gaafattanaan anaaf garaana laafa namni isin jedhaa jennee naqee bishaan koo waraabbataa olee amma massaan jira otoo qursii nyaatii nama naa ba'ee saadhaan naqee shiroo tokko naa ergee jira garuu warra hojjetaa nyaata fideen dhufee inni ganaadha shiroo tokko ne eeggachaa jira yoo sorsan dafee dhufee sinan daawwachiisaa yoo dafee dhufuu baate maa sinan jaalladha garuu sinitti waan mul'achuu baadhe dhiifama ishee እና ከስስር እንጀራ ከብለ ወንገያ ኩኖ መና kana inna ni dhaqee bishaan karadhe mana kana na dhokse malee mana koos nitti agarsiisa suma duuba mana kana jechuudha gibbii yookaan gibbii kana keessa bishaan nama waraabanii bishaan isuma kana kuno suma margita kuno samchaan jaar kana baatee itti deemaa jiru garuu nama waraabanii jaarsi nama lulu bishaan fayyaar kana kee gannaqaniiti dubartii wayitoo waraabbattee biyya gannaqanii eenyu jaar kana bicha fuutee galteedhan naan immoo karadhee waraabbattee kuno akkanatti mooqa margitanii bishaan mooqaara agartanii beektu maal warri gara gatarii dhuftan isinin jedha sinan jaalladha dhugaa baay'ee isin jaalladha naa jiraadha komentiin keessan baay'ee natti tola dhugaa waaqayyo na jajjabeessu waaqayyo isin haa eebbisu warri addis immoo subscribe godhaa antala keessan haadha birrii kana isinii galee dhugumaan haadha birrii shoo godhaa haadha birrii kana kunoo dacheen keenya kana fakkaatti biyyi keenya kana fakkaatti ilaalaa samaa garaa waaqayyo illee kan namatti tolu ilaalaa waan hunduu isinitti tola dhugaa nagumaan galaa malee isini warri lafa jettan immoo yoo mucaan ammaa kan ijaaru malee kan gurguru miti kan gurguru garuu lafa kottaanee waan jiruuf waan isinii waan gaafadhuuf eenyu godha silkii koo yeroo baay'ee yuutuubii kanarra galtanii fudhattu kaan immoo barreesseen jiran agartuu isinin jira yeroo baay'ee immoo yuutuubii viidiyoo waraaburratti silkii dubbataan ture waan ta'eef isinan jaalladha waaqayyo isin haa eebbisu isinin jira meeqan keessantu beekaa ishii kana laala beektu miti yoo nu dhukkube haati keenya maasaa irra dhantee funaantee fiddee nyaattee afaanii nuti tuftee jechuudha qoonqoo kan nu dhukkubu hin beektu ani dhiyoo kana qoonqoo na dhukkubee sinjalaa dhukkubsadhee loomii faa cuunfii zingibila faa nyaadhottan waaqayyo isin haa eebbisu nyaadhee rasasii garuu isaan na dhiisuu hin dandeenye mana yaala dhaqee marfee jaarudduutti dhiibbadhee na dhiise marfee jaarudduutti dhiibbadhee dhuguma isin hin jala duuduu na dhukkubu dhiyoo kana na dhiise meeqan keessantu beeka dhugaa waaqaan mana argee kana laala bareedduu kan hin nyaatu meetii hin beektu kan kunoo asis hin jirti kunoo laala achis hin jirti la agartanii kunoo achis hin jirti zoom gochuu beekaan dhiise kaameraa koo kunoo asis hin jirti wayyaadha koo waan namatti tolti kunoo asis hin jirti laalaa maaloo obsumaan garuu viidiyoo kana dhaggeeffadha maaliif wacatu jira isin hin jira dhiifama wajjin maaloo asis hin jirti laala kana wajjin bareeddu hin beektuuti kana qoonqootti maazariin keenya nu afaan isaaniitti nyaatanii bishaan ijaadhaa budhaan qabu jettee haati kiyya meerre kan biraa amma argeen ka'e maaloo haadha koo kunoo asis hin jirti kunoo laalaa maaloo kana nyaannaa jechuudha qoonqoo nu dhukkube qaxariitti kanaafi hin hadhoofti garuu xiqqoo hin beektu warra beektanii yaa'oo wakabduu nan godhinaati isiniin jedha laaftoo kana beektu xiqqatti kan
Mana bo mukeewwan hin beekne sinan barsiisaa bees marran. Hin qalladdu osoo hin jiru. Kun oduman taa'ee jiru taa'ee duman amma taa'ee jiru taa'ee jechuudha. Manni kiyya kan walakkaa sanaati jechuudha argitanii. Kana siinis miti karaa baarsaa fi kanaas miti. Kunoo kana bukkee kana argaa jirtan kanas miti. Kunoo kan walakkaa sana. Kan walakkaa sanaati. Zoom gochuun sodaadde kaameraa kiyya. Argitanii asii fi iddoon kun maal fagoo qabaree ispaaltiitti dhiyeenyaaf kun. Kanaadha innanii 340 siniin jedhee hankaartaa hin qabne. Hanqabu immoo 600 kash gootanii hin bitattu. Anatu sinii bita'uu barbaadan 550 hin bitattu. Warri abbaanii asgorii keessaa miliyoona galle minaan jedhee ture dhiiraa ta'u dubartii ta'u komentii suni kan mana qabu bee mana wajjin inni obboleessa wayin obboleetti. Mana wajjin inni kan akkanaa jedhaan nuuna bitadhee miliyoona tokko naan jedhanii birrii dhabee jechuudha innis. Amma siyyatti naan jettan iyyatti dura daaraati ammoo sala daddaadhe. Dammoo akkasin kuffaltaniifini ofarrabsaa bee dhuguma ofarrabsitti nan seena. Ani koo kan bareedu argitanii amma bee waan shaarbii dadheeruuf dadhabee saayiru malee moo yorf baay'een sinii bareedaa sinillee naa jiraadhaa sinin jedha. Kunoon bitattuu ishiin kunillee tarii gurguramti ta'uu danda'a barrii koo fuuldura nan gaafadhaa. Kunillee gibbiidha namaati itti zoora itti naannee jira. Yaa kanas hin beeku garuu akkasumatti qallateetu ol ba'aa amma iddoo kunoo iddoo ilaandii argaartanii lafa kanaatti. Yookaan immoo iddoo maammaan deemtu san argaartu. Bakka maammaan deemaartu san. Amma achitti inguma gurguramaa jechuudha nama sinii gaafadhe sinii bitaa. Sinin jedhashe. Soorsaan keessa nufuu dide kaa. Silaallee shiroo naa biti kottu jedhee isinitti agarsiisadhee yaade. Bakka maalis sinin jedhadhe. Haati mana kanaa hin beekti mucayyoon kun yoo viidiyoo kana ilaalte tarii. Makonnoon bishaan barri keessan fuulduraa mooqaa mootii beekuu dandeessaa suuqii xiqqoo sana argaartaa miti. Suuqii sana bishaan sana bitachuu dhagee maammaa keetti natti fakkaatte amma mucayyoon koo kan bakka kee tokkotu biyya alaa jira naa jettee rifeensa dhiqataa jirtu kaatee gidduu bishaan naa keessa koosee nimisaa nyaadhu naa jette nan beelee hin jedhee dhuguma kursee doo nyaatii nan bahe ganama nyaadhu na godhu didee amma nan beelee naan jennaan hin didee amma soorsaan naqi shiroo tokko naa bitee eeggataara jechuudha. Gannaa obboleetti ati tachii keessa wayin immoo mana haannanii kana wayin immoo mana haannaniitti siyaabu. Fuuldura kana manni keessan iddoo bishaan mooqamu kan jirtu immaa kee yoo taate waaqayyo ishee abbisu qoomsaa seen nyaadhu naan jettee turte amma kunoo gibbii kana keessaa zeeroo sinti akka jedhamu beeku mana haannanii sana bira fuuldura jechuudha manni keessa. Innas nan jaalladha waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa soorsaan keessan hin dhufne viidiyoo sinitti hin dheeressu. Naa jiraadhaa subscribe godhaa. Haadha birrii na godhaa viidiyoo biraatiin walitti deebina har'a gaa hin dubbatiin har'a hin beeku waa qalamuu shiituun wal torra. Dhugaa sinin jedharra wanti xiqqoo morma kutuun koo manatti keessatti maaliif naan jettu yoo guutes yoo guutuu baates inuma xumuramaa sinin jedha dhimma isaatii sinan jaalladha obboleewwan kiyyaa nageenya gooftaa Yesuus hin birattaafu chaawu.